Habiyya moya kakamu rabbi irratti hadis rabbi angote jetti nafufsis bala rabbi nurra hakamu adawi rabbi nurra hakamu kile bishaan buute rabbi hagol dada ibidda bu'e rabbi hagol adawiin teenya dhabama khayriin teenya harkama bala rabbi nutti hin qabin tahara deemtu nutti hin qabin tadi hattee nurra hadeebis karootee nurra hadeebis adawiin teenya haaxiqqaa nu rabbi nu habeeyo ibintol banu nu haatol gaddaafate fanyaan madde haqabu haraa khayri nu haqabu nuti isee nurra haatis nu haasee nutti kaasin bala karaabaan deemtafaan nu baasin gaddisa Radun numbazin, beraka zara lafan numbuzin, ucisa kareni nuranguzin, nubitaize mola wazin yamzin, wan kenyawan nama nuti bagaisin, wan nama kenya nuti bagaisin, khairi shari nuti bagaisin, shani khairi nuti bagaisin, biar kisah Rabbi. Murteessaadha guyyaa hojiin tola ooltummaa akka godinaatti sadarkaa aanaa fadisitti kabajamu waan ta'eef guyyaa addaati. Guyyaan kun ammoo guyyaa hundi keenya tola ooluudhaaf rakkataadhaaf mana ijaaruudhaan biqiltuu dhaabuudhaan dhiiga kennuudhaan tolatti oollu waan ta'eef guyyaan kun guyyaa guddaadha. Guyyaa rakkataa biratti dhaabbannu waan ta'eef guyyaa kabajamaa kanaan baga geenye baga waliin geenye baga nagaan dhuftan jechuun barbaada. Halkanii guyyaa dadhabaa lafaa kaasuun kamanan qabne haalatti roobni itti roobu kasharaa waan sharaa hidhatullee hin qabne qorqorroo ijaaruudhaaf dabqaanis taanaan qorqorroo bituudhaan irra kaayuudhaan hojii bal'aa hojjetamaa turuu isaanii yaadamu. Haa ta'u immoo bara kana inni adda isa godhu waggoottan lameen daran adda isa godhu mootummaan naannoo Oromiyaa labsii hojii tola ooltummaa irratti labsii baasee hojiin tola ooltummaa hojii rabbi biratti illee fudhatama qabdu waan taateef jecha labsiidhaan deeggaree gabbuusuun isaa ni yaadatama. Haa ta'u immoo akka godina Harargee bahaatti aanaa fadisirratti sababa dargaggoonni keenya hojii tola ooltummaa bal'aa hojjetanii basirra baname malee akka amma dhufuufi miti jechuudha. Kanaaf tajaajilli lammummaa duudhaa uummata Oromooti. Tajaajilli lammummaa eenyummaa uummata Oromooti. Tajaajilli lammummaa biyya ijaara. Tajaajilli lammummaa ganda ijaara, qe'ee ijaara. Tajaajilli lammummaa addunyaa ijaara. Tajaajilli lammummaa sirna ijaara jechuudha. Bara 2015 ganna kana kan hojjennu ka guyyaa har'aa kana labsinu hojiiwwan gurguddoo dargaggoonni keenyi karaa sammuu qulqulluu harka qulqulluu humna eebbifamaatiin ka hojjechuu qaban hojiiwwan gurguddoon hedduun ni jiran. Isaan keessaa tokko biqiltuu dhaabuu, isaan keessaa inni lammaffaa dhiiga arjoomuu, isaan keessaa inni sadaffaa mana harka qalleeyyii mana dadhabaa ijaaruu, suphuu nama dadhabe ol kaasuu nama dadhabe cinaa dhaabbachuu jechuudha. Itti dabalee dargaggeessi keenya ammas akkuma kaleessaa akkuma ji'oottan dabarsine yookiin waggoottan dabarsine kana keessatti nageenya qe'eesaa eeggachuun nageenya qe'eesaa qixa sirriitti eeggatee akkuma kaleessaa uummanni godina Harargee bahaa Oromiyaa bira darbee nageenyaan misoomaan dimokiraasiidhaan hirmaannaadhaan addunyaaf Itoophiyaaf fakkeenya ta'ee kan jiru waan ta'eef dargaggeessi keenyi har'as isa kana qabatanii adda durummaadhaan hojii nageenyaa keessatti
ga'ee keessan bahuu akka qabdan, diinni qe'ee keessan ilaaluu akka hin qabne, diinni qe'ee keessan cabsuu akka hin dandeenye, uummata godina Harargee bahaa amantaan wal danda'ee, sabaaf sablammii wal danda'ee, uummanni godina keenya eebbifamaan hojii nageenyaa, hojii misoomaa, hojii tokkummaa, hojii wal gargaaruu keessatti hojjechaa ture kan hojjechaa jiru kan muuxannoo qabu kana qindeessuudhaan tajaajila lammummaa keessan dargaggeessi keenyi adda durummaadhaan bahuu akka qabdan asumaan dhaamsa koo sinii dhaamuu barbaada.